gartee aangoon ummata harka jirtu keessatti bara yoo ati waa dubbattee mataa gubbaa sidaanis hojjiisan keessatti bara san keessatti saba xiyyaa fi mirga saba xiyyaatiin falmadhaa mirga dhala namaa jeen na gammachiisa. Har'a guyyaa goota keenyaa guyyaa jeena keenyaa gartee khabara meeqaa nuuf jecha diina dura dhaabbachaa ture san dhabnee har'aan tanaa haa ta'u namnu sagalee teessanii bikka jirtanii du'aayii godhaa fi bikka jirtanii du'aayii godhaa fi yaa Rabbi tawbaa isaarraa qeebali warra tawbaa irraa qeebalee gartee jannataan isa badhaabsan akka ta'u namnu bikka jirtan bikka jirurraa bikka feetetti haa taatu inshaallah Rabbi wajji irra hirmaannee gaggeessaa gootaa akkuma gartee namoota biraatiif tahaa ture gaggeessaan kun sandaran baanee gaggeessuu qabna. Guyyaa san dargaggeessii manguddoon guutuun gartee akka hin hafnetti wal beeksisnee yeroo wanni kun bee silattuu wanni walii goonu ilma namaa takka dhugaanii dhalataa ni jiraata. Hawaasni bal'aan kun bahee kabajaan gaggeessaa kabajaa gartee akka goonuuf abdiin qaba. Inshaallah namuu bikka jiru akka deemu kanaa walitti dhaammachuu feenaa yeroon gartee beeksisnu kun bahee namuu adaraa akka nama hunda bira jiru akka sheer goonu isiniin jaa yeroo gartee guyyaa akkanaa jee guyyaa murtaa'e nama hunda bira akka goo namuu sheer akka gootanii inshaallah kanaa isinitti dhaammadhaa. Hundi keessan garuu akka amantaa keessanitti namuu du'aayii godhaa fi Rabbiin gartee tawbaa isaallee irraa qeebalee gartee inshaallah warra jannata galchee gammachiisu Rabbiin haa godhu. Badiisaatii fi waa hunda nama Rabbiin araaramuuf Rabbi haa taasisu inshaallah. Wallahi Rabbi tawbaa sarraa qeebalu. Waggaa dheeraa kana keessa ummata saba bal'aa kana keessa ummata isaatiif dhaabbatee sagalee tahaa qabsaawaa ture. Haa ta'u garuu osoo akka tokko ta'e har'a gadda har'a jiru kana lamada an akka mataa kiyyaa natti tahaa ture. Kame jennaan osoo har'a akkuma jiru kana akkan amantii teenyaa kanatti daa'imnis nama amantii islaamaatii haala irra jiru sanarratti har'a silaa tawbachuu baatee wanta ta'e hedduu gadda biraati. Haa ta'u tawbaasaa gama Rabbii deebi'ee jira. Rabbi irraa haa qeebalu. Gaddi keenya amma tokkumaa jechuun silaa addunyaa kanarratti nama bal'aa kanaaf sagalee tahaa qabsaawaa barsiisaa ture. Akhiratti illee yoo akka malee ta'e hedduu nama dhagahama. Haa ta'u nama bal'aa kanaaf sagalee ta'e har'a immoo karaa warra milkaawaa akka amantii keenyaa jaamu sanarraa qabate garuu ammoo Rabbi irraa haa qeebalu. Qeebaltii isaa sana takkaffaa du'aayii akka keenyaatti illee ni jirti. Nuti illee biyya jirru bakka jirru haga Rabbi nu laaffisetti yeroo dandeenya sanarratti du'aayii goonaaf jechuudha. Dooktar Alii Birraa wallahi yeroo gabaabduu tana keessatti baatii takka hin keenye reefullee dubbilleetiin ture gosuun deemeetiin ture. Inni bootaan aartii itti jalqabee fi sagalee uummata isaatiif itti ta'u bu'uura lafa kaayyatee magaalaa Dirreedawaati. Garuu immoo iddoon dhaloota isaa magaalaa Gursum. Torbaannan dabree kana baatii tana keessa dhaqeetiin ture. Bakka inni itti dhalate sana. Bakka obboleeyyan isaa jiran sana. Waan kanarra si ajaa'ibsiisa. Wallahi Rabbi irraa haa jaalatu. Masgiida Ali Birraa jedhanii kan inni ijaare maallaqa isaatiin harka ejjatiyyaa akkasittiin seenee ilaalee arkee jira. Magaalaa Gursum
iddoo dhaloota isaa san keessatti jechuudha. Maasha Allah. Nama akkanaati jechuudha. Amantii isaatis hin daganne, saba isaatis hin daganne. Hundumaafuu Rabbi irraa haa qeebalu. Iddoo awwaalcha isaatis eessa akka taate ganaa adda hin baane. Amma namuu dhagahaa jira. Kan dhageenyillee akkuma jirutti horeen awwaalchi isaa akka ta'etti namni itti aanu ni ramada. Iddoo awwaalcha isaatis borutti eessa akka ta'e ni gabbaha. Hundaafuu akkuma takka namni dhaga'u jiru kana kaanis ni dhageenya. Amma haga dhageenyarraa gadda nama guddaa biititu hin dhabde. Har'a ganda tokko hin dhabne, Oromiyaan hin dhabne, Itoophiyaan hin dhabne akka Afrikaati jechuudha. Artistii Afrikaa keessatti nama ramadamu. Itoophiyaan har'a nama jaba dhabde, Oromiyaan nama jaba dhabde, Oromoon nama jaba dhabde, Islaamni nama jaba dhabde jechuudha. Baatii kana keessa hedduu namni jajjabaanii fi aalimmanii fi namni gurguddaan akkanaa dhumaa jira. Wallaahi Rabbiin nama jaalatu dafee fudhata jaanee kanatti meenuma laalla dhaloota haygarii kan lafaa ka'u jiru kanaas nama bakka isaanii dhaalu dukkana isaan bananii Quraan kana nama galmaan gahu uraa isaan uranii deeman kana nama wanta jiru bakka bu'aasaa warra lafa kaayyatu warra ta'ullee haa godhuu jennaa jechuudha. Kana haasawa baay'ee sullee nama faayidaan qabu. Namu akkuma jirtanitti inshaallah akka jirtanitti waan jabaadhaa inshaallah. Waa'ee Ali Birraa silattuu isinirraa isin beeknu waa'ee Ali Birraa kana jennee fixuu hin dandeenyu. Wallaahi waan takka garuu waan na gammachiise Rabbiin gartee isallee umrii isaa tursiisu. Rabbiin nama biyyaaf yaadu, nama saba isaatiif yaadu. Wallaahi kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa hedduun galateeffachuu fedha. Gaafa takkaan ka'ee biyya Arsii vloogii waraana jedhee biyyaa sachumaaniin daawwadhe jedhee dhaqe. Wallaahi waan nama ajaa'ibsiisu, waan nama dinqisiisu keessaa Gizee magaalaa Asaasaa jedhan takkaa jira. Hedduu magaalaa bareedduudha. Kanaan tolteeti deebitee magaalaan siineen hedduu magaalaa gaarii turte. Hedduu bareeddu magaalaa bishaanii, magaalaa qamadiiti. Magaalaa Asaasaa san keessatti gizee dura akkana seente. Suuraa Ali Birraati guddoon jira. Barnoota maal barnoota bakka tabbii jira. San booda Dr. Ali Birraa jedhanii footoo isaa jira. Ammas magaaluma san keessatti qool deemta. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagaya, ispoortiin jaaladha jetteeti footoo akkasii jirti. Garuu kana hunda gizee ilaalu dhugaa magaalaa sanii gammadee waan lama nattaate gaddaa fi gammachuu nattaate gammadee magaalaa sanii waan nagaddisiisee jira. Ammas odumaan deemu keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii waan jiru takkaatu jira. Kana hunda gizeen argu gammachuu fi gaddaatu na dhagahamaa ture. Gammachuun kiyya Ali Birraan ka Oromooti, ka Itoophiyaati, ka Afrikaati, ka addunyaati. Akkasumas ta'e magaalaa san keessa akkasitti Ali Birraaf waan hundi isaa jiraate gaddeebi'ee magaalaa inni itti dhalate handhuurti isaatti awwaalamte wanna kun dhabamuusaa wallaahi hedduu na gadde. Carraa takka gartee kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa Hadir Jorooti yoo Rabbii waliin na fide carraa tokkichaa kanaan dhaamsaan dabarsaaf jeetii yaade. Wallaahi shinjaa nama gartee namni takka namni biyyaaf yaadu, namni saba isaatiif yaadu waan ati
sammuu teetii fi qalbii tee keessa